Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu sinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamoo filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMN'if karaa fuullaadhaan ka itti tumsitan filannoo miseensummaa ka YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Logoon OMN bakka jiru cuqaasaatii profaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. $1.5 kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'aa miidiyaa kana cimsaa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Shama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii keenya Odeessaalee idileedhaan torbanitti guyyaa 5 sa'aatii kanarraa eegallee isin biraan geenyu eegalleeti jirra. Qopheessitoonni qophii kana akkuma barataman yoon Gidaa Abiraam Birruu fi Guyyoo Waariyooti yeroo haga sa'a tokko ta'uudhaaf kan isin waliin jiru taasisan sangaa xumura qophii keenyaatti nu waliin transniin jedha waahidlan koo bagana ganftan. Galatooma mee ajandaaleen marii keenyaaf qabanne maal guyyeessa? Ajandaan keenya jalqaba ajandum guddaya biyyatti keessatti deemaa jiru marii biyyoolessaatii wal qabata marii biyyoolessaa ilaalchisuun farmiin gamaaf gamasi godhamta akkuma itti fuftee jirti mootummaanii marii biyyoolessaa rakkoo biyyattii ittiin furuut Afrikaa fakkeenya taate jechuu irratti argama. Warri kaan ammoo paartilee mormitoota yaada gargara dhiyeessuu jiru gareen gariin mariin tun jalqabuma irratti waan gatate biyyattii bu'aan buuftu warri jira. Kaan ammoo yoo rakkoo furuu barbaadan jalqabuma irra duwwarra haasni katti deebinu yaadachiidhaan dhiyeessuu irratti argamu marichi yaadota gargaraatti irra dhiyaachuu jira falmisiisas ta'ee jira. Ardhaas ajanda tokkoon irra dubbanna. Galatoomii dhaabbati tokko waa'ee qabiinsa mirga gaazexeessummaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa baaseen bara 2019 kaasee aga bara kana bara faranjoota 2024tti Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoota 200 ol hidhamuu 2 ol kataan ajjeefamuu isaanii gabaasetti jira. Itoophiyaan bara bulchiinsa Abiy Ahmed keessa press indexidhaan sadarkaa olaanaadhaan akka gadi bu'ee gabaasi kun ni agarsiisa kanarratti simmaniyan. Ayyee dhimmoota bal'ifnee ilaallu kanaan cinattis gaggabaabsinee wannoota akka odeessa gabaabaatti simbiraan geenyu sini qabna daawwattoota keenya qophiin keenya kun daawwattoota bal'aa bira yookaan namoota hedduu bira akka ga'uuf akka share waliif gootan YouTube keenya subscribe gochuudhaan akka maamilummaa keessanis guddiftan waamicha isiniif goona miseensa ta'uudhaanis gama YouTube keenyaatiinis gama Facebookiitiinis miseensa ta'uudhaan yookaan subscribe gochuudhaan OMN tumsuu dani dandeessu OMN nagaa miidiyaa ammatti uummanni Oromoo of harkaa qabu miidiyaa jabaa dhimma uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee hojjetudha. Sagaleen Oromoo addunyaatti akka dhaga'amtuuf miidiyaa xiyyeeffannoon hojjetudha. Hojiilee miidiyaan kun hojjetaa jiru ammoo caalaatti jabeessuun kan danda'amu. Miidiyaa kana humna isaa jabeessuu irratti yoo nu waliin hojjettan waan ta'eef hundumtiyyuu kallattii isiniif danda'amuun miidiyaa kana cinaa akka dhaabbattan irra deddeebine waamicha isiniif goona. Kallattumaan gara dhimmoota gaggabaabsine ilaalluutti ceenaa Abrahaam Odeessi gabaabaas bira juma. Galatoon paarlaamaan Itoophiyaadha wixinee labsii galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo jedhamu guyyaarraa raggaaseeti jira. Wixineen labsii kun wixinee labsii fooyya'eedha. Armaan dura wixineen labsii yookiin immoo labsiin galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo jedhamu bara 2011 dhiyaatee ragga'ee ture. Dhimmoota achi keessatti fooyya'uu qabanii fi haala yeroo wajjin wal qabatan ilaalcha keessa galchuudhaan labsiin kun fooyya'ee jimaata darbee mana maree ministirootaaf dhiyaate manni maree ministirootaa raggaasee ture. Guyyaadhaa immoo paarlaamaan Itoophiyaadha labsii kana raggaasuusaa odeeffannoon arganne ni mul'isa. Labsiin kun TPLF akka paartiitti deebitee galmee boordii filannoo biyyaalessaatti yookiin immoo heeyyama qaama seerummaa boordii filannoo biyyaalessaatiin akka argattu kan dandeessisuudha. Mata duree jedhuudha kan baasaa jiran miidiyaaleen garaagaraa. Egaa TPLF yookiin immoo addi bilisummaa uummata Tigraay bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha 2020 keessa yeroo waraanni Tigraay eegale dhaaba qabsoo karaa nagaa dhiisee qabsoo hidhannootti ce'e waan ta'eef boordii filannoo
Itoophiyaatiin yookiin immoo boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiin dhaabbata karaa nagaatiin qabsaan keessaa haqamee boordii filannoo keessaa laasensiin haqamee dhaaba shoor keessaa jedhamee paarlamaadhaanu farrajameeti ture. Karaa waliigaltee Piriitooriyaatiin immoo dhaabni kun deebi'ee jaarmiyaa siyaasaa ta'ee akka galmaa'u waliigalteen Piriitooriyaa ni ibsa. Paartiin karaa hidhannootiin socho'u tokko akkamiin deebi'ee karaa nagaattiin qabsaa'uu danda'a kan jedhu keewwatoota fooyya'uu qaban keessaa tokkodha. Labsii galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo boordii filannoo Itoophiyaatiin jiru keessatti jechuudha. Kanaaf qabiyyeewwan keewwata galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo keessaa kan fooyya'an tokko kana jechuudha. Paartiin karaa hidhannootiin socho'u qabsoo karaa nagaatti amanee ijaarsa sirna dimookiraasiitiif yoo kutannoo agarsiise deebi'ee bifa addaatiin jedha baliyyuu huneetaa akka paartii siyaasaatti galmaa'uu danda'a jedha. Akkaataa kanaan guyyoota 15 keessatti labsiin kun ragga'ee jechuudha hojiitti seenee guyyoota 15 keessatti apply erga godhee booda guyyoota 15 keessatti fudhatama argatee akka dhaaba siyaasaa karaa nagaan socho'u tokkotti boordii filannoo biyyaalessaatti galmaa'uu danda'a. Labsiin kun irra caalaa TPLF akka ilaallatudha namooti baay'ees kan ibsanii jiranii qaama waliigaltee Piriitooriyaas akka ta'etti kan himamaa jiru. Kuni adeemsa tarkaanfii guddaadhaas jedhamee fudhatamuu danda'a. Maaliifi TPLF karaa kanaan yoo boordii filannoo biyyaalessaatti apply godhanii yookiin immoo iyyatanii galmaa'an qabsoo hidhannoo keessaa guutumatti galuu isaanii agarsiisa. Walamantaa mootummaa federaalaa fi garee Tigraay gidduutti uumamuu guddaallee kan agarsiisu boqonnaa haaraa jennee fudhatuu dandeenya. Walitti bu'iinsa kaambisuu danda'u jechuu dandeenya walumaa galatti kaaba Itoophiyaatti. Karaa biraatiin immoo boordiin filannoo biyyaalessaa jedhamu ka paartilee yeroo hundumaa adeemsa paartilee hordofu yaa'ee kora godhachuu isaanii miseensa akkasumas hooggansa filachuu maal gaawwa dhimmoota paartilee ilaallatanii akka hordofan haala mijeessaa fi boordiin filannoo biyyaalessaa dhaaba kananii hordofaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo Tigraay keessatti filannoon akka gaggeeffamu mootummaan amma jiru mootummaa yerooti. Mootummaa yeroo kana booda yeroo gabaabaa keessatti numaayyuu akka waliigaltee Piriitooriyaatti yeroon isaa irra darbee jira. Filannoon uummataa gaggeeffame mootummaan naannichaa akka ijaaramu kan heeyyamudha waliigalteen Piriitooriyaati. Tigraay akkaataa kanaan yoo filannootti deemte TPLF filannoo keessatti hirmaatee mootummaa ta'uu danda'a yookiin immoo carraa mootummaa ijaaruu keessatti qooda fudhachuu ni danda'a jechuudha. Boqonnaa haaraa jennee fudhachuu dandeenya. Wanni kunini qaamolee lamaa fi bu'aa guddaa argamsiisuu dandeetti. Tokko mootummaa fi lammeessoo TPLF fi mootummaan garee hidhattoota kallattii akka kaatiinis waraanan karaa nagaatti akka deebi'anii filannoo irratti hirmaataniif agarsiiftu tokko haawusaati. Lammeessoo ammoo garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay tadaara bubbeen fuutaatti jedhan sun TPLF is back to the game. Ifatti paartiin abaa'oo taansitee okiyya paartiin umrii dheeraa qabdisi garuu waraanee kaabee rabbaname hooggantoota isaanii jeeffamanii warri taambeen seeneen booda chawjuun ta'edhame sirbi gurguddaan sirbamee fi akka TPLF badde taasaa turanii TPLF hin banne bifa haaraan deebitee jirti. So siyaasa biyya keessatti siyaasa naannoo sii qofatu hin taane siyaasa federaala cuf keessatti fuulduraaf abdiin TPLF awwaalamtee haati jettettiin ibsuu dandeenya. Kanaan wal qabate deebii pirezidaantii yeroo naannichaa Geetaachoo Raddaa kenne fuul miidiyaa hawaasaa gubbaatti gammachuu guddaa yoo qabaachuu TPLF akka injifannoo guddoo lakkoofte qilleexa murratti argamte gaafa manni maree ministeerota raggaasise jimaata darbe manni maree ministeerota raggaasise manni maree ministeerota raggaasise fixennaani paarlamaa dhiyaata paarlamaan Itoophiyaa ammoo waan mootummaan jedhee yoom kuffise beeka inum daba harka baasu irratti bin qabu paarlamaa akka malee gara ballaati gaafa manni maree ministeerota raggaasise malee arda guddoo ne garre paarlamaan Itoophiyaa harka baasu ujiinu sun waan miti harka baasu mormuun guddoo jirtu so tokko mootummaa fi garee qawwee naloltan cufaaf karaa sanii ban jechuu fi seetaappi bareeda lammeessoo ammoo gara adda bilisa baasaa uummata Tigraay guutuma siyaasa keessaa baatedhanii fi milki guddaa yoo jennettiin ibsuu dandeenya. TPLF qofa don taane waliigaltee Piriitooriyaa tamallatteessan keessatti mootummaan isteeppi kan deemuuni waan salphaa miti. So kutannoon gam TPLF qofaan jirti mootummaan kutannoon qabedhanii yaadi dhiyaachaa ture TPLF illee kan himachaa turte.
so partii duqqeetii taatu fayyuu eegi deebisaniif waan hafillee guutaniifi so TPLF waggaa shaniin dura gussin taane deebitee politika Itoophiyaa keessatti Prime Minister ta'uu dandeettii jechuudha gabaabinumatti. Yaa sana fuuldura adeemsa isaanii hordofantu murteessa. Jiraachuu baate TPLF siyaasatti deebisuu danda'a. Caasa federaala keessas bakka bu'ummaan isaanii baay'ee xiqqaadha amma maqaa uummata Tigraay yookiin immoo dhaabota siyaasaa Tigraay jiraniin namooti caasa federaala keessa jiran baay'ee xiqqoodha. Carraan hammatamuu isaanii olaanaa jechuudha. TPLF qofa osoo hin taane dhaabota qabsoo hidhannoo keessa jiran yoo karaa nagaatiin egaa gara fuulduraatti abjuun yookiin hawwiin keenya waraanni bakka hundumaa jiru karaa nagaatiin xumuramee qabsoon karaa nagaa hin eegalame yookiin immoo dirreen siyaasaa hin baname jennee waan abdannuuf warra qabsoo hidhannootti jiraniif illee hireedhaa jechuu dandeenya baay'ee labsichi hundumaa hin ilaallata TPLF qofa kan bahe jechuus miti jechuudha. Gam tokkoon waliigaltee Pretoria hojiitti hiikuus ni fakkaata lammataa immoo Tigraayitti filannoo geggeessuuf illee yaada jiraachuudhaaf ni mala sana keessatti TPLF akka paartii siyaasaa tokkotti akka qooda fudhatuuf illee kan karaa banuudha fakkaata waa hundaaf iyyuu adeemsichi tarkaanfii gaarii gara nagaatti geessuudha jennee kaasuudhaaf ni dandeenya gara odeessa gabaabaasa kan biraa gama koo jirutti yoo itti ceenu Ameerikaan muddamni Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalatee jiru akka tasgabbaa'uuf yookaan akka muddama hir'isaniif irra deebiidhaan gaafachuu ishee mul'isa gabaasni BBC'n waajjira ministeera dhimma alaa Ameerikaa wabeeffachuudhaan gabaase ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken haasaa bilbilaa pirezidantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed waliin tibbana taasisaniin jechuun sanbata darbe Waxabajjii 2024 taasisaniin muddama naannichaa akka tasgabbeessaniif akeekkachiisanii jiru jechuudhaan egaa waajjira ministeera dhimma alaa Ameerikaa wabeeffachuudhaan BBC'n kan inni gabaase. Blinken marii bilbilaan Hassan Sheikh Mohammed waliin taasisan kanaan barbaachisummaa muddama naannichaa hir'isuu pirezidantichatti himuu isaanii illee waajjirri isaanii kun ibseeti kan inni jiru. Mariin kun Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti hojii nagaa kabachiisuuf Soomaaliyaa keessatti bobbaasan baasuudhaaf murteessuun ibsamu yookaan tibbana akkuma Odeessaalee keenya irrattis kaasneeti turre. Mootummaan Soomaaliyaa loltoonni Itoophiyaa xumura bara 2024tti Soomaaliyaa gadi lakkisanii akka bahan barbaada jechuudha. Ibsi gama VOA'tiin gorsaan nageenya biyyaalessaa pirezidantii Soomaaliyaa Hussein Ali kennan bu'uura godhachuudhaan marii taasifamedha. Yaanni Ameerikaa muddama hir'isuu qabdu jedhus sanarraa kan madde akka ta'edha kan hubatamu. Egaa Soomaaliyaan keessumaa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallattaa'e hordofuudhaan hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa wajjiniin qabdu boora'ee gara addaan kutuutti ceetee tarkaanfilee garaagaraa fudhataa turuun ishee ni yaadatama. Wanni kun immoo yeroodhaa gara yerootti biyyoota lamaan gidduutti muddama hammeessaa kan dhufedha. Ejjennoon gama gorsaa nageenya biyyaalessaa pirezidantii Soomaaliyaatiin tibbana ifa ta'es kanuma bu'uura kan godhate akka ta'etu himame. Egaa gorsaan pirezidantichaa waraanni Itoophiyaa biyyattii keessa akka hin turree fi humni nagaa kabachiisuu keessatti akka hin hammatamne irratti murtee ifa ta'e dabarsinee jirraa jedhaniiti turanii murteen kunis kan dabarfame sababii muddama dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduutti mudatee jiruun ta'uu ibsaniiti kan isaanii jiranii. Egaa Ameerikaan ejjennoo kana waan jaallatte hin fakkaatu onnichi ittuma muddama kana hammeessuudha muddama hir'isuu irratti xiyyeeffachuu qabdu ejjennoo jedhuudha kan isheen ibsaa jirtu. dabaltanii yoo jiraatu. Yaa Ameerikaanii wanni isiin murtee Soomaaliyaan am loltoota Itoophiyaa ka amis jal jiranii baasuuf murteessa kan irratti daftee tattamaan deebii kennitee fi dhiibbaan loltoota Itoophiyaa Soomaaliyaa keessatti godhuu jiran salphaa akka hin taane agarsiisa. Akkuma armaan dura irra guddaa waraana Itoophiyaa Fiild Marshaal Biraanuu Juulaa jedhetti harka 60 laf Soomaaliyaan nutti harka qaba yoo nu gad lakkifnee baan taate mootummaan iyyuu turuu hin danda'u jedheessa ture. Al-Shabaab Soomaaliyaa keessatti soda guddoo Soomaaliyaa qofaaf osoo hin taane gaafa Afrikaatti interest Ameerikaatti soda waan taateef loltoota Itoophiyaa kun kabaan taanaani Al-Shabaab puush goota dura dhufuu dandeetti Ameerikaan kan hin jaallanne garuu murtee yookaan wal dhibdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduutti uumamtu gubbaatti obvious Ameerikaan yaada Soomaaliyaa deeggarti ifatti ibsa baafteen karaa warra lixa kabiraa waliin gamtaa Afrikaa dabalatee qaamoleen hundinuu waliigalteen godhamu qabdi cuftinu karaa Soomaaliyaa gudditti yookaan Moqodishoo gulaan ta'u qab jedhanii ifoomsuun isaanii yaadatama.
kanarratti Itoophiyaa lee waan duuba deebi'uuf fedhii qabdi fakkaatu waan jira finalize godhuu jirra dhumirratti karoora akkas am khaleeyyuu gabaas wayi tokko argaa ture maal jedhanii biyyootii bira lakkoofsaan kurnafaan qaban Itoophiyaa taananii Somalilaandii fi beekamtii kennuuf jiraachuu Itoophiyaan durbuute beekamtii biisuun kennite ula galaana khabar baadsuun akka argachuuf karoor qabdu gabaasoti baasuu jiru Somaliyaan ammoo Itoophiyaa waliin kan umariyan ka firtaan gaaf Itoophiyaa walii galtee qaama aangoon qabne yookaan biyya akka fottootaatu filaalan kana waliin goote guutuma didi deebine obboleeyyan ta'uu dandeenya nageen gaaf Afrikaa nageen biyya irra waliin hojjechuu dandeenya ag sun hin taane ammoo yaadamu waan jira khaasa Ameerikaan am jidduutti waan rakkatti fakkaata khallamaa wal taraarsuun hin danda'ama yaada irratti guddoo abdiin hin mul'atu sababi isaa mootummaan Itoophiyaa yookaan mootummaan Somaliland deebisee duuba deebee waliigaltee taniin diigaa jedhanii yaaduullee ni ulfaatti keessuma gar Somaliland gulaan commitmentiin jiru salphaa miti yeroo akkaatti yaadinaayyuu jechuu jiru murteen tuni naqamtii yookaan duuba deebitan jettanii shakkina jechuu jiru mootummaan Itoophiyaa illee sunum waan deemuu jiru fakkaata Somaleen ammoo agwanni kun guutuma guutuutti naqamini hariiroon Itoophiyaa waliin qabu iyaadamtu jechuu jirti Ameerikaanii afaaniin bilbilaanit bilbiltee sossobu caala yoo akrakkoon gaaf Afrikaa kanatti akeekachiiste jedhamu yaa akeekachiisuun qoftinu gaamiti baramma akeeka aduu akeekachiisanii wanni hedduun baddu waan taateef yoo danda'a warra walitti fidanii akka warri tarkaanfii biraatti dabar godhu yoo dadhaban ammoo dhiisu malee konsernit warniin giif Ameerikaatii fi konserniin isii kulleen daanga dabre. Inna darbe yaadastu Suudaanii wajjin dhibdee daangaa qabaniin Itoophiyaan lafa alfaashkaa jedhama naannoo Amaaraati alfaashkaa irratti dhibdee qabaniin bu'uura godhatteeti Sudaan loltooti Itoophiyaadha kan kutaa bulchiinsaa biyyee eegaa jiran naannarraa ba'an jettee UN Security Council dhiyeessitee warri UN kan raggaasisanii fi loltooti Itoophiyaa ba'an kana tole waan jettu natti hin fakkaatu UN illee waan tole jedhu natti hin fakkaatu Blinkenis amma yaada Somaaliyaa kana mormaati jira jechuudha Itoophiyaa wajjin dhaabate. Baay'ee Al-Shabaab riijinii qofaaf miti Somaaliyaa qofaaf miti sodaan isaa akka inni darbe dubbadhe Itoophiyaa fi sodaa biyyaalessaati. So baay'inni loltoota Itoophiyaa achi jiran immoo guddaadha ka biyyoota atmis keessatti gumaacha loltoota godhanii hundaa ol ka Itoophiyaatu caala akka Biraanuu Juulaayyuu jedha akka 60 kan ta'u lafti Somaaliyaadha loltoota Itoophiyaatiin tikfamaa jira. Kana jechuun Somaaliyaan kutaa bulchiinsa Itoophiyaa kan biraati jechuu dandeessa bara. Almost equivalent to another region of Ethiopia. Kanaafuu loltooti kunneen yeroo tokkotti narraa ba'an jettee Somaaliyaanis baay'ee adeemsisee fi tarkaanfiin yaadi akka kanaa waayis miti yaada sirriidha jedheen fudhadhu. Loltooti Itoophiyaa Somaaliyaadhaaf tireetii miti yeroo ammaatti nagaa Somaaliyaa tiksaa jiru Al-Shabaab qolachaa jiru waggootaaf immoo oolma guddaa oolan biyya sana sadarkaa kanatti yeruma gabaabduu keessatti amajjii tokkorraa jarri waliigaltee mallatteessanii jennaan Somaaliyaan Itoophiyaa diina gootee lakkoofte diina karee gubbaa mataan badde jennaani loltoota Itoophiyaa oolma oolte yes oolte jirti Al-Shabaab irratti tifte jirti loltoota Afrikaa kamuu caala gati baaftee jirti garuu dippiloomaasii mataan eegi badee Somaaleen amma Itoophiyaan amma diinaa wal ilaaluu jirti is a national threat Itoophiyaa labsitee jirti biyya soda biyyaalessisii ta'e loltootisii uf keessessuun Soomaaliyaaleen shakkuu fi mirga qabdi bare akka durattuu guyyoon kaase gareen lamaanuu tarkaan fudhataa jiranirraa duubatti deebi'an jira. Soomaaliyaan qoonsilaan Itoophiyaa kan Hargeysaa jiru kan Puuntlaand jiru habawetti garuu Hargeysaa fi Puuntlaand bulchaa waan hin jirreef hin baane qoonsilaan Itoophiyaadhaan baane. Itoophiyaan immoo imbasii ishee kan Somaalilaand jiru qoonsilaa jiru gara imbasiitti ol guddiftee jirti. Koreen teeknikaa ijaaramee ulaa galaanaa hojiirra oolchuudhaaf waliigaltee sana hojiirra oolchuudhaaf Somaalilaandis Itoophiyaanis sochii godhaa jira sochii duubatti hin deebine jechuudha. Adeemsa Itoophiyaa kana duubatti deebisuu waan dandeessu miti Somaaliyaan. Garuu warra Ameerikaa hunda caalaa immoo kan baay'ee sodaachisaa jiruu fi yaaddessaa jiru sochii Turkii natti fakkaata. Somaaliyaan coastal line yookiin immoo handaara galaanaa qabdu hundumaa akka Turkiin tiksitu outsource gootee jirte inna darbe waliigaltee mallatteessanii yaadattumi. Turkiin immoo super power ta'aa dhuftee jirti emerging powers addunyaa gubbaatti biyyoota akka United Arab Emirates faa Saudi Arabia faa kan fakkaatan akka Russia faa
Afrika kana keessatti footholding see baay'ee dabalaa dhufee jira by the way. So kun Ameerikaadhaaf soda guddaadha. Ameerikaan Al-Shabaabti qolachaa jirti. Droonidhaan humna waraanaatiin military base naannoo kana qabduun dabalatee lola jirti. Kanammoo Itoophiyaan deeggaraa waan jirtudha. So ani warri UN Security Council keessa jiranis waan Soomaaliyaan jette kana dhagaanii humnooti Itoophiyaa guutumatti akka Somaaliyaa ba'an jedhanii jedhee hin raggaasisaniif jedhee hin yaadu. Garuu boos mootummaan Abiy Ahmedis mootummaan Somaaliyaas adeemsi ittiin rakkoo naannoo kana jiru fedhii naannoo kanatti qaban kabachiisuuf deemaa jiran baay'ee of eeggannoon kan guutame miti. Sochiin Turkiin naannichatti taasisaa jirtu tarii Ameerikaadhaaf yaaddoo ta'uudhaaf ni mala wanni jedhu wanna akka sababaatti qabatame tokko ta'uudhaaf ni danda'a sun tilmaamadha. Gama kan biraatiin garuu wanni ifatti mul'atu ni jira sochii Al-Shabaab waa wal qabatudha. Turtiin loltoota Itoophiyaa kan isaan Soomaaliyaa keessatti taasisan interestii mootummaa Soomaaliyaa qofa irratti kan hundaa'udha jechuudhaaf hin dandeenyu. Sababni isaas Al-Shabaabiin akka national threat itti ilaaluun kan mootummaa Soomaaliyaa qofa osoo hin taane Ameerikaan akka sodaa naannichaatti ilaalti. Kan biroonis sanatti walii galu. Sababa sanaanidhas loltoonni gara sanatti akka isaan bobba'an biyyoota garaagaraa garasitti akka bobba'an kan murtaa'e. Soomaaliyaan hariiroon badaa mootummaa Itoophiyaa wajjiniin uumame qofarra dhaabbattee hatattamaa waan kan akka ba'u gochuu jechuuni. Wanni isaan akka sodaatti ilaalan sun akka inni dagaaguuf carraa kan uumu waan ta'eef adeemsi kun tasgabbaa'u jechuudhaan akeekkachiisee gama Ameerikaatiin dhufaa jiru sana bu'uura kan godhate natti fakkaata caalaatti iyyuu dubbii keenya irratti Ameerikaa qofa osoo hin taane kutaalee dhumti bulchiinsa Soomaaliyaa loltoonni Itoophiyaa akka isaan hatattamaan hin baane barbaadan inni jiru gabaasuma BBC kanarraa kanan arge bulchiinsa Soomaaliyaa kan taate South West kan jedhamtu tarkaanfii mootummaa federaalaa Soomaaliyaa kana mormiteeti jirtu loltoonni Itoophiyaa tattamaan ba'uu qabu waan jedhu kan. Yaa Ameerikaan amma directly wanni isiin pirezidaantii gorsa jirtu loltoota hin baasini dubbii kallattii gara nagaatiin furuutti tarkaanfadha yaamichi godhameef kana. So pirezidaantichi wanni keeyyat qaba ulaagaa keeyyat qaba ulaagaan isa jalqaba memorandum of understanding ka jalqaba waggaa kana mallattoo sun guutumatti taqu. Itoophiyaan ammoo amma gabaasumar dhaba'u jiruuni Ministry Transportive Logistic yookaan geejjibaa fi logistikii Abala Musimee maal jedha Dr. Ala Musimee I'm sorry yaa maal jedha waligalteen mallatteessine gaafii Itoophiyaanii ula galaan argachuuf gooti kamil keessee jedhettiin jiraachuu kunan paarlaamarra dhiyaate gabaasa wasgaaf fiiskaaliin dhiyeessinaa jedha so Itoophiyaan akka duubatti hin jenne agarsiiftuun tokko tana Soomaleen ammoo tan hin fudhattu Garami deemo waan jedha bulanii walumaa ilaaluun dansa. Hayya daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhimmoota bal'ifnee irraa mari'annutti ceenaa sana dura garuu beeksisa tokko daawwannee tolitti deebinaan waliin turaasni jenna malle. Yooyyaa daawwattoota keenya. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti ufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti mukan hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo emailii fi passwordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan tuqaasa. Dhumarra agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu tuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa.
Ajandaa bal'aa jalqaba irratti ilaalluun walitti deebineetti jirra daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Egaa tibbanaa akkuma irra deddeebiidhaan qophii kanaanis ilaalaati turre adeemsi marii biyyoolessaa jechuudhaan Finfinneetti eegalamanii jira. Waltajjiin kun guyyootaan duraa eegalamee waltajjicharra dhaabbachuudhaanis yaadonni garaagaraa kennamaati kan turanii. Adeemsi marii biyyoolessaa jedhamuun deemamaa jiru kun rakkoo biyyattii isaan ijoodha jedhan bu'uurarraa kan furudha jedha mootummaa fi akkasumas koomishiniin marii kana hoogganaati jiru. Gama kan biraatiin paartileen siyaasaa hayyoonni qaamoleen garaagaraa itti fufiinsaan waa'ee waltajjii kana qeeqa jabaa dhageessisaati kan isaanii jiranii. Waltajjiin kun yookaan adeemsi marii biyyoolessaa jedhamuun deemamaa jiru kun rakkoo biyyattii furuu osoo hin taane biyyattii irratti rakkoo kan biraa kan dhaludha ejjennoon jedhu irra deddeebiin dhaga'amaatu jira. Keessumaa paartileen siyaasaa Oromoo adda durummaadhaan waan kana mormaatii turanii KFO'n ABO'n adeemsi itti deemamaa jiru kun adeemsa sirrii miti rakkoo biyya sanaatiif furmaata kan ta'u marii dhugaa kan hunda hirmaachise kan qaama walabaan hoogganamuu fi hunduu keessatti sagaleensa dhaga'amuudhaaf danda'udha. Waltajjiitti fakkeessaadhaan rakkoo biyyattiin furuu hin danda'amu adeemsa itti fakkeessaatiin rakkoo furuudhaaf yaaluun kan yeroon irra darbedha jechuudhaan gama gamtaa uummatataniitis ta'e gama dhuunfaa isaaniitiin hayyoota qaamolee garaagaraa qondaalota isaaniitiin wanni isaanii ibsaati turani inni jira. Paartilee Oromoon alattis kanneen biroon kan duraan koomishinii kana faana socho'aa turan duuba kanarraa harca'uu jalqabuu isaanii dheengadda wanti nuti kaafne ni jira. Isaan kana keessaa Ihapaa paartiin jedhamu isa tokkodha. Paartiin Ihapaa dhimma kanarratti ibsa bal'aa baaseen mariin biyyoolessaa bu'a qabeessa ta'uuf kan danda'u kan hunda hammate adeemsisaas bilisaa fi diimokiraatawaa kan ta'e murtoowwan darban hojiirra oolchuudhaaf haalli dandeessisu yoo jiraate qofadha. Adeemsi ammatti jiru kan biltsiginnaan adeemsa tooftaatti fakkeessa sirna Ihaadig irraa dhaaleen rakkoo biyyattii furuudhaaf na dandeessisa jedhee qabatee jirudha. Adeemsa kanaan rakkoon furamu hin jiru. Falas hin ta'uu wajjiniin hojjechuufis nan rakkadhaa jechuudhaan ibseeti jira. Wannoota akka furmaataatti eeres ni qaba. Abrahaam mee waan kana nuuf ibsee. Paartiin Ihapaa jedhamu paartii bara dargii turedha maqaa kana kan yaadannu bara kanas laayisensii warra argatan keessaa tokkodha. Paartiin kun akka yoon kaase koomishinii marii biyyaalessaa kana itti amanee adeemsisaa duukaa ture. Haa ta'utti garuu boodarra akka ibsaa isaanii amma hubataa jirrutti mariin biyyaalessaa kun bu'a qabeessa akka hin taane ibsa baasee jira. Akka amantaa irraa hin qabne mariin biyyaalessaa bu'a qabeessa kan ta'u yoo hirmaachisaa ta'ee fi adeemsisaa walabaa fi diimokiraatawaa ta'edha jedha paartiin kuni. Itoophiyaan amma unkuramatti ceetee duudhaaleen uummataa mul'ati waloo biyyattiin qabdu burkutaanii jiranii jedha. Heerri caaseeffamni naannolee ijaarsi biyyaa alaabaan akkasumas seenaa biyyattii dhimmootii jedhanii fi dhimmootii garaagaraa ammallee ka biyyattii keessatti madda atakaaroo ta'anii fi madda garaagartee ta'an ammallee itti fufanii fi bal'atanii jiru. Kuni waraana dhalee jira. Adeemsi kuni kan xumuramuu danda'u yookiin immoo goolabamuu danda'u marii haqa qabeessaanii jechuudhaan ibseeti jira. Biyyattiin waraana deemaa jiruun kisaaraa diinagdee, kisaaraa namaa, kisaaraa duudhaawwan garaagaraallee keessummeessaa jiraachuu ibsee jira. Yeroo ammaas waraanni ho'aan bakkeewwan garaagaraatti deemaa akka jiru paartiin kun hin ibsa. Marii fi waliigaltee malee haala amma deemaa jiru kanaan rakkoon Itoophiyaa furamuu akka hin dandeenye amantaa qaba. Furmaanni maraan martoo wal waraansa kana keessaa itti baanu marii qofaa jedha. Haa ta'uti garuu karaan gareen biltsiginnaa amma filatee jiru kora nageenyaaf diimokiraasii kan jedhamu bara Ihaadig hundeeffame kora yookiin konfiraansii nageenyaaf diimokiraasii jedhamu barii ce'umsa 1991 booda Ihaadig itti fayyadamee namoota deeggartoota isaa ta'anii fi isa gaaddiddeessan hunda isa dabalan walitti qabee kan itti aangoo konsolideet godhee wal fakkaata jechuudhaan ibsee jira. Nus irra deddeebiidhaan akka ibsaa turre korri kun kora biltsiginnaa fakkaata. Kora paawar yookiin immoo aangoo biltsiginnaa jabeessuudhaaf konsolideet gochuudhaaf deemamaa jiru malee rakkoo Itoophiyaa bu'uurarraa kan furu miti. Adeemsi koomishinii marii biyyaalessaa jedhamee
itti deemaa jiru kunis rakkoo Itoophiyaa bu'uura irraa kan furu miti. Evening ittuun qarqaru rakkoo Itoophiyaa jennee ibsaa turre dhaaboti garaagaraa majority kan jettuun dhaabonni siyaasaa, hayyoonni siyaasaa fi namooti siyaasa Itoophiyaa irratti ejjennoo genuine ta'e qaban. Rakkoon Itoophiyaa mariidhaan furama jedhan adeemsa marii biyyaalessaa amma mootummaan eegalame kana mormati jiranii. Mootummaa kan jechaa jiru namooti baay'een marii biyyaalessaa mootummaan eegalame waan jechaa jiranii fi warri akka dhaaba kana dhaaba yaappaa kana immoo adeemsi kun waan dogoggora guddaa qabuuf irra deebi'amee reformil ta'ee bifa haaraan eegalamu jedhu. Warri totally immoo murnooti hundu karaa hirmaachaa ta'een koomishiniin kun bifuma haaraan koomishiniin walabaa bifa haaraan ijaaramuu qaba. Warri jedhan jiranii garee sadiitu jira jechuudha. Guyyaa itti fufuu dandeessa. Yaa garee sadeeni anisuma yaadota armaan dur dhiyaachaa turan marii biyyoolessaatiin wal qabata akkuma Abiraam jedhe yaadi guddayyaan bold ta'e dhiyaatu mootummaati miidiyaalee qabuun yookaan qaamolee qabu yaadi isa kana tarkaanfachiisaniin Itoophiyaa yemmakkareechino. Miidiyaaleen biyyoolessaa miidiyaaleen public media jedhaman harka caalmaan waan dhaadhee suuratti argamu Itoophiyaa yemmakkareechinoon tun gam mootummaatiin balliftee dhagaamti. Gareen ammoo paartilee mormitoota mariin biyyoolessaa tun akka godhamtuuf dhibba godhaa turan dabalatee fakkeenyaaf Koongirees Federaal Oromoo kaafuu akkasumas adda bilisummaa Oromoo ABO'n faan cuftee yaadum kan dhiyeessaa turanii gamtaan kookaas paartileen ammoo ideoloojii warkaaba qabatanii socho'anii leeni gamtuma kookaas kan fa'a yookaan garkaafoo kanatti yoo cillaanfatanii mul'ata. Torbaanum kan keessa paartiin innaat paartii jedhanilleen yaadum kan deeggarteef sibaaftee jirti. Dabalataan ammoo paartiin yaappaatulleeni wal fakkaataa darbattee jirti. So akkuma Abiraam jedhee yaadota gurguddoo sadii dhiyaachuu irratti argama. Yaadii jalqabaa war mormu war guutumatti wanniin kun bakka nyaatamte jirti. Mariin biyyoolessaa is dead waan ammaan achi lubbooratee biyyatti tarkaanfachiisanii miti jedhanii jiru. Warri mootummaa deeggarammoo rakkoo biiteennaatiif furmaatiif tokkolchuun kana milkooftu warri jedhin jira. Warri sadeessu ammoo nyaatamnellee milkooftullee yaad jiddu galeessa kana nam yaad yaappaa bal'aa kan keessa qabxiin naa taate hanqinnoot jiran wanni kun rakkoo biyya furoo taate hanqinnoot jiran irdeebiin sirreessanii marii biyyoolessaa tanaan wadha akka gubbaa jirti. Steepii afurii jira. Steepii sadeessoo gubbaa jiru. So from the scratch jalqabanii jaarsi qaama walabaatiin filamee karaa ifa bilis ta'een transparency'n jiruun adooti deebanii gaarii yaadi jedhu more logical ta'e waan nam mul'atu fakkaata. Akka waliigalaatti Ameerikaallee yaaduma akkana qabdi. Amma maal seeta paartileen harki caalmaan isaanii abdii kutatanii jiranii. Skeptizimiin baay'ate jira akka waliigalaatti. Amma Ameerikaa wal qabatee bulchaan ambasaaddar Vin Maasingaa reporter waliin gaaffiif deebii bal'oo gaggeessa jira. Gaaffiif deebii sun keessa maal jedha? Furmaati tokkochi Itoophiyaan qabdu transitional justice national dialogue dhumirratti ammoo DDR'dhaan kan kun bakka milkaa'uu qaba. Gartee skeptizimiin jiru yookaan shakkiin jirtu akka abdiin oran nu gootullee carraan jira kanuma jedhanii jilaan deemu irratti argamu. Warri ammoo akka Kaafoofaan warra akka Baa'oofaan gamtaan kookaas gareen hedduun harki caalmaan garee warri siyaasaatiif sun qofa tun taane garee riphxee loltoota amma yaappaallee facaalaa abaa'oollee caalaa kaafoollee caalaa anaaf Itoophiyaa keessatti nagaan akka buuf gahee olaanaa akka qabu qaama lama jedhetti naman. Qaamni jalqabaa mootummaa yoo inni dhugumaan jiiniyanii itti deemuuf murtees Itoophiyaa sababii nagaan hin buuneef hin jiru. Itoophiyaatti rakkoon tun sababisiin hin furanneef hin jiru. Yoo mootummaan fedhii agarsiisee ammoo warri irra fuudhee waan kan milkeessuu danda'u sadarkaa lammeessa gubbaa kan jiru riphee loltoota jedhetti namana. Riphee loltooti guutuma waan kan carraan isaan ittiin maratanii dhiphaa akkuma argitu aduu sila fedhii qabaatanillee isteeppi sadeessoo gubbaa jiru waan godha akka kee jiru akkamitti confusion. So wanniin kun haala ammaan tan deema jiruun garum yaad kaafoos waan dhuftu fakkaatti abdiinis sadarkum dooti jedhanii ibsuu danda'an jiraatullee abdii kutatanii keessa gaaf baanillee rakkoon akka jiraachuu dandeettu yaadoti gaba dhiyaachuu irratti argamu. So akkuma san jetta yaadoti sadeen dhiyaatanii jiru. Yaadoti sadeen keessa habaasisu bilxiginnaalleen Itoophiyaa yemmakkareechino jettee kophaa fi gulufuun tun kan qabdu yeroo nyaachuu birri nyaachuu biyyi nyaachuu malee akka biraan qabdu. Warra Kaafoofaa Baa'oofaalleen waan cuf keessaa ba'uun kunin dursanii ba'uun kun yoo abdiin hin jiraan silaaftuun baata wannati gooti hin jirtu of course haala ammaan tan deema jiruun abdii jedhee namanalleen akka dhuunfaatti garuu yaada akka yahabba jajuutti hin jiru baay'ee yahabba jajuutti hin jiru yaadii dhiyaate anaaf kun yaaduma takka yaati
wanni kun rakkoo biyya Islaam furtii garuu adeemsi deemam sirrii waan hin taaneef jalqabirra duuba adeemsi koomishinichaa yookiin immoo adeemsi marii biyyaalessaa jedhamu kun irra deebiin qoratamee jedha. Irra deebii gamaggamamee haaromfamee mariitti adeeminu jedha malee guutumatti from zero yookiin scratch irraa haa eegallu yaadalutti namoonni akka jalqabayyuu kaafne warri mootummaa mariin itti hafuu warra jedhu warri mootummaa deeggaran dhaaboti mootummaa deeggaran jiru namooti dhuunfaa adeemsi marii kun hin baase jedhan jiru warri guutumatti mariin tun hin baaftu zero irraa eegallu koomishinii walabaa filannu dhukaasi haa dhaabbatu jedhan jiru akka koongireesii federaalaa Oromoo abaa'oofaa dabalatee. Qaamni sadaffaan gaara happa kanadha. Jennoonni paartilee siyaasaa Oromoo mariin biyyoolessaan barbaachisu miti haqee biyyoolessaan barbaachisu waraarri biyyoolessaan barbaachisu inumaa isaaniidha bu'uurri yaada kanaayyuu isaaniidha biyya sanatti marii biyyoolessaa haqa qabeessa kan hunda hammate kan hundi irratti hirmaachuudhaaf danda'ee fi dhugaadhaan rakkoo biyya sanaa furuudhaaf kan danda'u kan qaama walaba ta'een hoogganamuudhaaf danda'uudha kan jedhudha. Yaadni kun yaada sirrii yaada mudaa tokko illee hin qabnedha. jedheetanii kaasa'an asirratti ibsi happaa yookaan paartii amma ibsa baasee kun haala qabatamaa lafarra jiru hedduu onna tuttuqanii qaba akkuma Abrahaamis kaase biyyattiin biyya wal waraansaa keessa jirtudha boqonnaa wal waraansaa kanatti immoo xumura gochuun kan danda'amu mariidhaanidha jenneeti kan abdannee waggootaaf wajjiniin deemaa turre jedha haa ta'uti bulchitoonni biyyatti marii kana karaa haqaaf itti gaafatamummaa qabuun furuuf mariidhaan rakkoolee jiran furuudhaaf yaaluurra marii biyyoolessaa meeshaa ittiin aangoo isaanii cimsatan kan immoo hawaasa addunyaa ittiin sossoban burjaajessan godhaniitti dhimma bahaa jirudha kun qabatamaatti wanna argaati jirudha mariin biyya sanaaf barbaadamu rakkoo biyya sanaaf furuudhaaf danda'usa kanadha wanni jedhu gaaffii guddaadha kan inni ta'eeti jiru. Egaa mariin biyyoolessaa maal fakkaachuu qaba mariitti seenamuun dura tarkaanfileen fudhatamuudhaaf qaban maalidha waan jedhu irrattis yaadi gama isaatii wanti inni eeranii jira qabxiilee shanan inni eera gabaabsee kaasuudhaaf tokkoffaa marii biyyoolessaa hundammatee fi rakkoolee biyyattii furuuf danda'u geggeessuuf dursa wal waraansi dhaabbatee isaan qabsoo hidhannootti jiran qaama marii kana akka ta'aniif hojjetamuu qabaadha kun qabxii irra deddeebiidhaan gaafatamaa jiruu fi furmaata sirrii argamsiisuudhaaf danda'a jedhamee kan yaadii hedduun irratti walii galanidha. Inni lammaffaan tarkaanfileen humnoota hidhannoon lolaa jiranii fi paartii aangoorra jiru gidduutti walamantaa uumuudhaan danda'an fudhatamanii mariin siyaasaa godhamee gaaffileen hidhannoo isaan kaasise deebii argachuu qabu waan jedhudha. Kunis dhimma bu'uuraadha jechuudhaaf hin dandeenya. Sadaffaa irratti paartiin kun yaada inni dhiyeessu hirmaannaa qaama maraatiin adeemsi marii biyyoolessaa sakattaamee hanqinoonni jiran furamanii adeemsa haaraatiin gara marii biyyoolessaa fi wal hubannoo uumuutti akkasumas gara ce'umsa siyaasaatti haalli deemsisu uumamuu qabaa kan jedhudha. Yaada sinammaa kaastanidha. Asirratti Abiy Ahmed wanti inni dhaga'uu hin barbaanne waa'ee ce'umsa siyaasaa jedhamu waa'ee mootummaa ce'umsaa maal jedhamudha. Kana dhaga'uudhaaf hin barbaadu. Afuraffaa mirgoota siyaasaa fi namoomaa bu'uura ta'an kabajuun haala siyaasaa marii biyyoolessaa geggeessuuf dandeessisu uumuutu barbaachisaa yaada jedhu dhimmi kun waa'ee gaaffii hidhamtoota siyaasaa hiikuus kan of keessatti hammatudha. Amma mirgoota siyaasaa fi namoomaa bu'uura ta'an kabajamanii haalli siyaasaa marii biyyoolessaa geggeessuudhaaf dandeessisu hin uumamnetti taa'anii mari'achuun hin danda'amudha kan jedhudha. Kanatti hedduun waliif galu. Inni shanaffaan labsa yeroo muddamaa kaasuu fi haala uummanni tasgabbiin jiruuf jireenya isaa geggeeffachuuf danda'u uumuutu barbaachisaa yaada jedhudha. Yaadi kunis yaada bu'uuraati jennee kaasuudhaaf ni dandeenya. Akka waliigalaatti yaadonni furmaataa paartii kanaan dhihaatanis yaada paartileen Oromoo yookaan gamtaan kookasfaa dhiheessaa turan irraa fagoo jira jechuudhaaf hin dandeenyu. Akkuma jedhame kan adeemsi kun guutummaan guutuutti waan gatateedha hin barbaachisu lafarraa eegaluutu barbaachisa kan jedhani ni jiru. Inni kun ammoo adeemsi kun irra deebiin sakattaamee hanqinoonni isaa ba'anii furamanii bifa haaraatiin eegalamuu qaba bifa hunda hammateenii kan jedhudha. Garaagarummaan jira kana gidduutti arge malee sadarkaa yaadaatti hunduu walii galeera waan akka fakkaata. Furmaata yaada isaanii sirrii dhiyeessitee ta'uun qabxii guguddoo rakkoodha jedhullee kaasee jira osoo meeshiniin godhin osoo hin dabarre gaarii natti fakkaata. Tokkoffaa rakkoo koomishinichaa wajjin wal qabatudha. Koomishiniin kun koomishinii walabaa miti kan jedhu akkuma dhaabooti garaagaraa ibsaa turan koomishinii walabaa miti koomishinii mootummaan koomishinaroota itti filedha jedha. Even
kaadhimamtooti jalqabaa nama 620 ta'an eeramanii kan koomishinii kanaaf jalqaba irratti kaadhimaman eenyummaan isaanii hin beekamu jedha. Publicly hin himamne eenyu akka ta'anii jedha. Ittaansee namooti 47 boodarra immoo achi keessaa filaman gariin isaanii lammiilee biyya alaati jedha. Gariin isaanii immoo dippiloomaatota biltsiginnaati jedha. Gariin isaanii immoo hooggantoota naannolee fa'aadha jedha. Literally kana jechuun mootummaadhuma jechuun caasuma biltsiginnaa turanii jechuu isaaniiti gariin isaanii jechuudha gaa guutuutti ta'uu baatu warri walaba ta'an jiru amma fakkeenyaaf Profeesar Bichumti nama walabaa jechee fudhatuu dandeessa ilaalcha siyaasaatiin eessa keessatti akka kufuu hin beekta garuu obbo Zagayyaa Asfaafaan nama baay'ee kabajamaa nama biyya sanaaf oolmaa guddaa oolan by the way land to tiller konseptii jedhu lafti qonnaan bulaadhaaf yaada jedhu dargiin alachuun dura warri fidan isaan turan Zagayyaa Asfaafaa turan Zagayyaa Asfaa koomishinii kana keessa warra 11 keessa nama tokkodha. So hirmaattoti gariin isaanii kan dhuguma Itoophiyaadhaaf dhukkubsatan jiru. Akkamitti akka adeemsa kanaan rakkoon Itoophiyaa hin furama jedhanii yaadan gaafinatti ta'ullee warri maqaa guddaa qaban kabaja guddaa qaban Itoophiyaa keessatti warri dhageetti qabanii fi dhiibbaa uumuu danda'an akka Zagayyaa Asfaafaa ni jiru. Hirmaattoti irra caalaan isaanii warri amma marii kana keessatti hirmaatan amma maas jechuudha. Finfinnee dabalatee bakkeewwan garaagaraati. Warra biltsiginnaan fileedha jechuudha. Hawaasa keessa jechuudha warri hirmaatan. Finfinnee keessatti amma hin beektumii bakka bu'oota dabalatee amma kaasee camadaa fa'aa. Ilaalcha warra Finfinneeti reprezentaatiivii Finfinneeti jedhamanii warra filamanii deeggartoota biltsiginnaati garri caalaa olaantummaa biltsiginnaatu keessatti mul'ata hirmaattota mataansa koomishiinaroota miti hirmaattota iyyuu jechuudha. So sirreeffama gaafannee dhimmoota kanneen wajjin wal qabatan sirreeffama gochuu hin dandeenye jedha isa ihappaani. Itti waamni koomishinichaa immoo paarlaamaadhaaf jedha. Paarlaamaan Itoophiyaa immoo paarlaamaa biltsiginnaati. Fedhii eenyu akka tarkaanfachiisu beekamaadha. So walabummaa hin qabu gabaasi koomishiniin kun godhus paarlaamaadhaaf godha paarlaamaa garee tokkooti. Egaa amma aksisii sadan koomishiniin kun walabummaan isaa gaafii keessa jira. Itti waamni koomishinii kanaa kan ta'eef paarlaamaan Itoophiyaa gaafii keessa jira. Hirmaattonni marii amma deemaa jiru gari caalaan biltsiginnaadha. Aksisii sadan iyyuu warree as keessatti qooda qaban sadan yoo laaltu garee tokko jechuudha. Very critical kan yaappaan kaasee isappaan jechuudha. Yaappaa. So yeroo mariin kun godhamutti immoo waraanatu deema jira. Dirreen siyaasaa biyyattiis dhiphaadha jedhe. Dirreen siyaasaa akka kanaa dirree siyaasaa marii siyaasaa yookiin immoo marii biyyaalessaa keessatti godhani miti. Gaazexeessitooti hidhamanii jiranii, dhaaboti siyaasaa baay'een miseensoti isaanii fi hogganoonni isaanii hidhamanii jiranii, miidiyaan ukkaanfamee jira. Dirreen siyaasaa warra bosona daggalaa qawweedhaan loluuf miti warra karaa nagaan qabsaa warra iskiriiptoodhaan mootummaa irratti qeeqa dhiyeessuufillee banaa miti jedha. Adeemsa akka kanaa keessatti marii biyyaalessaa qopheessuun hin yaadamu jedha. Yaadoti warri marii biyyoolessaa kan milkisii shakki qabu iskeepsim ta'anii dhiyeessuu jiran hedduun isaa amansiisoo sammuu loojikii yoo yaaddu dhuga jirtu irratti yoo bu'uur godhatte ilaaltu amma qabxiilee sadeen Abiraam Haas callaa akka fakkeenyaa yoo haafti ga'a. Koomishinerichi walabummaa isaatiin wal qabatee itti gaafatame isa paarlaamaa fakkeenya paarlaamaan kun paarlaamaa Itoophiyaa ka paartichi bakka bu'achuu fi in ulfaati mootummaani I don't know in akka sobuu fi karoorfate beeku baanullee bazbeeta marate paarlaamaa jedhan bakka hedduutti adu filannoon hin godhamini namummaa fuudhanii nadheenum jaarta fakkee galchanii paarlaamaa sagalee uummataatiin filam jechuun Itoophiyaa keessatti sob dhuga fakkeessuun kun bar teknooloojii bar dijitaala bar nami cuftuu odeeffannoo wal qixxee qabu kan biyyatti qilee dha'u malee gar balaa of malee faayidaa biraan qabu akka waliigalaatti xiqqaa guddaan Itoophiyaatti qawween nu geette jirti marii biyyoolessaa nu barbaachisa dubbii karaa nagaatiin ka furan nurratti yaadi adda waan jirnatti hin fakkaatu hundurra waliigalee jira paartilee mormitoota jetta garee hidhattoota dabalate dubbiin karaa nagaatiin akka furamtu fedhii qabu. Mootummaan fedhii qaba warri karaa nagaatiin qabsaa fedhii qaba uummati hundi caala fedhii qaba gareen qawwee fedhii qabdi garuu dubbiin adeemsisa gubbaa eega adeemsi hin tolin dubbiin hin milkoof jedhanii yaaduun in ulfaatti amma yaadota gama si olaallu paartilee siyaasaa garee hidhattoota hawaasa idil addunyaa olaaltu marii tan irratti harki caalmaan nama yoo parsantiin keen parsanta akkanuma geessin gootu matum xiyyaa haa parsanta 70 ol
mariin tun akka fashalooftetti yaadii dhiyaachuu irratti argama. Garuu gaafa fashaloofte gaafa milkaa'uu dhabdu waan akka biyyatti rangeetti waan jedha gubbaatti gameeyyiin siyaasa Oromoo nam lama ardha BBC'n dubbisa jira. Tokko Ableencoo Lataati warra adda bilisummaa Oromoo bu'uureessa keessa tokko haan Profeesar Mararaa Guddinaati. Yaadii warra kana Ableencoo Lataa mariin biyyoolessaa furmaata tokkochi biyyattiin qabduun deeggaraa jedha. Profeesar Mararaa Guddinaa yaadichi dhiyeessunillee waan du'ee jedha. Waan du'ee dubbiin irra dabartu waan taateef faayidaa hin qabdu jedha. Ableencooni yaada akkam dhiyeessaa mariin biyyoolessaa kun kan milkaa'uu dandeettu yoo Oromoon itti waliigaltee afaan tokko dubbattee jedha. Yoo Oromoon itti waliigaltee afaan tokko dubbatte taate mariin biyyoolessaa tun hin milkoofti jedhee yaada. Oromoo qof jedhee narreegu marii biyyoolessaa jechuun biyya Itoophiyaa guutuu ammatti Oromoon lakkoofsaan maajoorii taatullee yoo Oromoon dhiibba gootetti waliigalte qaamni kaallee waliigaluu danda'a yaadi jedhamansiisa ta'uu mala. Yoo ta'uu baatte ammoo ta'uu baannaani biyyattii sadarkaa diigamu carradhuma mootummaanis hin bada sirnis hin bada sirni badennaan biyyattiin hin baddi Soomaaliyaa taanaa yaadi jedhu dhiyeessuu irratti argama. Profeesar Maraaraan ammoo cidhi garee tokkooti faayidaa tokko illee hin qabaate jedhani. Yaadii warra kana BBC'n falmisiisa godhee dhiyeesse naaf garuu tokkum jedhettiin irra gurratti argama. Maal jedhu Profeesar Maraaraan yaadi fashalaa'ee waan kufee waan faayidaa qabaatii miti hin fudhannu jedha. Profeesar Maraaraan hoggana paartii siyaasaa tokkooti. Is qofa don taane paartileen siyaasaa ta Oromoo bakka bu'an hedduun keessa hin jiran. Laala ammas irratti Oromoon yoo waliigali mariin biyyoolessaa milkooftii jedhe Ableencoon. Marichi deeggaruun isa gaarii Oromoo yoo waliigal dubbiin furamti jedhe yaaduun isa gaarii. Garuu Oromoo waliigaltee jettee yoo gaafattaate waliin galle. Oromoon sadarkaa uummataa ta'uu taane sadarkaa siyaasaa qofa bakka sadii jira sa'aatii ammaan tana. Tokko bosona jira. Lammeessoo mootummaa kee jira. Sadeessoo mormitoota akka Abdaawud Ibsaatiif Profeesar Mararaa Guddinaa fa'a. Warri kun sadeen ka waliin galin mariin biyyoolessaa milkooftu Oromoo waliigaluu baannaan mariin biyyoolessaa milkooftu milkaa'uu baannaan biyya badda kedhaa Ableencooni mariin biyyoolessaa furshi akkuma Maraaraan jedhu waan dhugoomtu fakkaata. Soo carraani marii biyyoolessaa kunini gara nyaatama jiru waan deemu fakkaata akka waliigalaatti. Oromoon waliigaluu mitiiti amma wanni qabatamaadhaan argaati jirru qaamni tokko egaa Oromoo isaa jennu maal isaa jennu paartii Oromooti waan jedhu kanarratti reserveeshinii mataa kootiin qaba gareen aangorra jiru. Oromoon keessa jiraachuudhaaf ni danda'a. Paartii Oromoo jechuun garuu rakkoodha. Illeen hin jenne Oromoon keessa hin jiru garuu yaa. Akka sana dhagaa wanni amma ta'aa jiru garuu kan gareen tokko qofti qabatee fiigaa jirudha. Gareen aangorra jiru qofti deeggartoota isaa walitti qabee kan ittiin deemaa jirudha. Kanaan furmaatatu dhufa jedhanii yaaduun obbo Leencoon illee kanaan furmaati dhufa jedhanii yaadu jedheeti hin yaaduani. Wanni Profeesar Mararaan jedhanis immoo ifatti waan argaa jirudha. Waan dursee iyyuu gatateedha. Inni hidhate keessatti hirmaataan jiru innumti magaalaa jiru mataan isaayyuu immoo keessatti hirmaataatiin jiru haala kana keessatti waan gareen tokko qofti qabatee fiigaa jiruun furmaata biyyaatu yookaan furmaata rakkoo biyyaatu dhufa jedhanii yaaduun rakkisaa akka ta'edha kan isaan ibsanii jiranii. Gabaasa kana keessatti wanni arge kan biraan waa'ee heeraa fooyyessuu yookaan heera jijjiiruudhaan wal qabatee waan deemaa jirudha. Amma dubbiidhaan gadda ministeerri muummee waltajjii kanarratti dubbataa turan illee yoo ilaalle adeemsi deemamaa jiru heera ciruu yookaan heera fooyyessuudha kan inni fakkaatu. Heera kana ciruu dandeenya turre akkuma aangootti dhufneeni wanni nu daangessu hin jiru turre haa ta'uti mariidhaan fooyyessuu yookaan mariidhaan waan fudhachuu qabnu fudhannee waan dabalachuu qabu akka inni dabalu yookaan hanqinoota jiru furuu irratti fuulleffachuu wayya jenneeti waan jedhuudha kan isaan kaasanii waltajjiin kun gara sanatti akka deemu kan akeekedha kaasuudhaaf nan danda'a dubbiin ministeera muummee kuni. Kun immoo maalirra dhaabbatameetitti deemamaa jira heera kana keessa maal fooyyessuudhaaf deemaa jira gareen aangoorra jiru yookaan koomishinii jedhamee adeemsee marii biyyoolessaa jedhamee deemamaa jiru kun maal jijjiiruufidha kan inni deemaa jiru heera amma biyya ittiin bulaa jirti jedhamu kana keessa waan jedhu yoo ilaalle yaada dhaabbata qorannoo imaammataa Itoophiyaa bu'uura godhatee heera kana fooyyessuudhaaf akka deemaa jirudha kan inni argisiisu. Dhaabbanni qorannoo imaammataa Itoophiyaa jedhamu kan Profeesar Bayyanee Phexros faayee walitti qabuudhaan mootummaa dhumti kun yookaan garee bulchiinsummaa Abiy Ahmed hundeesse akka yaadaatti wantoota inni dhiheessanii jira. Fooyya'insa barbaadu keewwatoota fooyya'insa barbaadu heera biyyattii keessa jechuudhaan dhiheessatu jira. Inni tokkoffaan keewwata haasxaa fi afaan hojii mootummaa federaalaa murteessuudha. Waa'ee haasxaa kana dheengadda yoo dubbataati kan isaanii turani.
asxaan sun yookaan ambaashaa jettee guyyoon hedduun akkas jedhu sanarraa kaasuu fi irra tursiisuu ambaashaa jedheeti ibsa waan sana murteessuu inni jedhu jira afaan hojii mootummaa federaalaa kan jedhame tarii afaan Oromoo yookaan afaanota birootti dabaluu ta'uudhaaf ni danda'a garuu instituutiin kun keewwata jijjiiramuu qaba jedhe keessaa tokko keewwata isa kanaadha keewwata asxaaf afaan hojii mootummaa federaalaa murteessu inni lammaffaan keewwata aangoo birmadummaa sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa raggaasuu kan heera biyyattii keessatti jiru keewwati kun jijjiiramuu yookaan fooyya'uu qabaa jedhee kan inni amanu aangoo birmadummaa sabaaf sablammoota uummattoota biyyattii jechuun maal jechuudha keewwati sun maalidha kan inni jedhu mirga ofiin of bulchuu hanga foxxoquutti waan jedhu sana kan keewwata of keessaa qabdu sana jijjiiruudhaaf akka deeman waan agarsiisudha jennee kaasuudhaaf hin dandeenya. Inni kan biraan sadaffaarratti keewwata mirga ofiin of bulchuu raggaasuu waan jedhu kanallee keewwata kanallee fooyyessuun akka barbaachisutti akka yaadaatti kan inni dhiyeessu instituutiin kuni. Inni kan biraan keewwata dhimma magaalaa Finfinneeti bulchiinsi magaalaa Finfinnee heera biyyattiidhaan akkamitti ibsameeti jira keewwati sun maal jedha waa'ee magaalaa Finfinnee ammoo garamitti fooyyessuudhaaf deemuu wanni jedhu waan xiyyeeffannoo harkisu ta'eeti kanan arge shanaffaan dhimma paartilee maqaa sabummaatiin hundeessuu kanallee hambisuun akka barbaachisu egaa yaadonni kunniin amma ofiin of bulchuu hanga foxxoquutti mirga sabaaf sablammootaa maal warra jedhaman maqaa sabummaatiin waa tokko hundeessanii qabatanii deemu wanni kun hafuu qaba jedhanii jalqabarraa kan mormaa turan eenyudha garee kamidha waan kana kan dura dhaabbataa ture waan jedhu yoo ilaalle hanga asxaa alaabaa biyyattii irra jiru jijjiiruutti yookaan irraa ka'uu qaba jedhanii kan gaafataa turan eenyudha waan jedhu yoo ilaalle gaaffii garee tokkooti instituutiin kun qorannoon geggeesse jedheen gaaffileen inni heera biyyattii keessa jijjiiramuu qabu yookaan keewwatoonni haqamuu qabu jedhee dhiheessaati jiru fedhii garee tokko yookaan garee finxaaleyyii amaaraa jechuudhaaf hin dandeenye ifatti illee yaada kana kan tarkaanfachiisaa ture isaan waan ta'eef wantoota kana fiduudhaan ittiin kana bu'uura godhachuudhaan heera jijjiiruudhaaf deemamaati jira kanarratti yaada kennaniitu jiru hayyoonni kun Profeesar Mararaa Guddinaas obbo Leencoo Lataasi adeemsa kanaan yookaan waan kana qorannoo sirriidha jedhanii fudhachuunis rakkisaadha kanarra dhaabbatanii heera biyyattii jijjiiruudhaaf deemuun ammoo balaa guddaa qabaa jechuudhaan kan isaan eeranii wanti itti dabalata yoo jiraate carraa'udha. Jalqaba yaada obbo Leencoo mariin kun yoo milkaa'ee yookiin immoo milkaa'uu dhabuus yaada 50-50 waan fakkaatu kan yaadi isaanii BBC gubbaatti dubbise carraan milkaa'uusaa jira jedhanii yaadu ispeesii wayii kennaniif jiru obbo Leencoon. Akkamitti akkasitti akka yaaduu danda'an naan galle because Itoophiyaa waraanni keessatti deemaa jiru keessatti at least Itoophiyaa qawween deemaa jirtu keessatti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu milkaa jedhanii akkamitti yaadu kan jedhu gaaffii guddaa natti ta'ee jira dhugaa dubbachuu. Obbo Leencoon akkuma dhaabota siyaasaa kabiroo namoota jajjaboo siyaasaa kabiroo Oromoodha jechuudha. Warra mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti godhamuu qaba Itoophiyaan ofitti araaramuu qabdi jedhanii amanan turan keessaa yeroo baay'ee gaazexaa garaagaraa irratti yaada isaanii dubbisaa turree jirra erga biyya dhufanii mariin biyyaalessaa moodela Afrikaa kibbaa fa'aa yeroo garaagaraatti biyyoota garaagaraa fakkeenya fudhachuudhaan kaasaa turanii jiranii gorsaa turanii jiranii koomishinii kanallee gorsaa akka jiran quban qabaani baay'ee. So karaa amma deemu kanatti gorsaa turanii obbo Leencoon yaada jedhu baay'ee gaaffii natti kaasee jira adeemsa kanaan rakkoon Itoophiyaan furama jedhanii yaaduun isaanii yaaduu mirga qabu garuu nama rakkoo Itoophiyaa sirriitti hubatan jedhee waan yaaduufan akkasitti carraan itti mariin tun milkaa'aa jedhanii yaaduu isaanii naalliqinfame. Inni kan biraa heera biyyattii jiru wajjin wal qabatee namoota siyaasaa lamaan kunneen mormanii jiran. Heerri biyyattii yaada ummataatiin jijjiirama. Dhaabi tokko qorannoo gaggeessee Itoophiyaa Xinaat Institute jedhamu dhaabbata qorannoo Institute qorannoo Itoophiyaa jedhanii hundeessanii waan Itoophiyaa hundumaa qoratee kan imaammata jijjiiru, kan heera jijjiiru, kan alaabaa jijjiiru, kan mirga ummataallee mulqu, mirga federeeshinii amma autonomii birmadummaa sabootaa kan heera biyyattii gubbatti labsame baay'ee preambilii gubbaa jira bar. Isa faa kan sirraa mulqu sadarkaa namni imaammata keessa qorannoo wayiidha academicians or policy makers namooti muraasi heera jijjiiruu akkamitti danda'u gaaffii guddaa kan kaasuudha dogoggora guddaadha fedhii eenyu akka ta'ellee ifadha baay'ee ministeerri muummee dheengadda
waltajjii marii biyyaalessaa jedhamu kanarratti kan dubbatan alaabaan kun ittaafuuf moo ittaafufin lumuxxiin wayyamoo alaabaa asxaa qabu nu wayya kan jedhu heera Itoophiyaa jijjiiru kan jedhaa turan waan instituutii kana keessatti deemaa jiru jechuudha. Asxaan alaabaan Itoophiyaa kam nu wayyaa kam tun ta'uu kan jedhu marii biyyaalessaa irratti murtaa'uu qaba. Marii biyyaalessaa hundaammateen ta'uu qaba. Inni kan biraa yaada garee tokkichaati baay'ee yaada ilaalcha siyaasaa tokkootu amma Itoophiyaan akka institutional reformitti yookiin immoo ajandaa marii ce'umsaatti oofaa jirti baay'ee. Fakkeenyaaf asxaa wajjin kan wal qabatu alaabaan akka jijjiiramu gareen barbaadu jira. Alaabaa akkamii akka barbaadus gareen sun ifatti beekamaadha. Birmadummaa sabootaa kan jedhu gareen jibbu jira. Heera biyyattii gubbaatti sabootii biyyattii autonomii qabu yookiin immoo mirga abbaa biyyummaa qabu naannoleen birmadummaa naannolee kan sarbuu barbaadu jira. Self determination kan jedhu piilaarii heerota baay'eetii bar utubaa heerota addunyaati mirga hiree ofii murteeffachuu isaan kan hin jaallanne haga fottaqu kan jettu kana. Gaafin kun immoo gaafii Oromooti qofa jedhanii faa gaafii TPLF faa jedhanii yaadu. Gaafii heeronni addunyaa gubbaa jiran baay'een isaanii yookiin immoo keewwatoota heeronni addunyaa qabiyyee heerota addunyaa baay'een. Istaatasii Finfinnee wajjin wal qabatees fedhiin mootummaa kanaa maal akka ta'e beekama. Finfinnee gara naannootti jijjiiruu yookiin immoo akkuma naannoleetti akka of dandeessu faa bulchiinsa fedhii addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kana faa gaaffii keessa komproomaayis gochuu itti waan deemamaa jirudha kan hubataa jiru. Paartiin maqaa saboota sabummaatiin ijaaramuu waan jedhu kun dhiyoo kana ministeerri muummee kaasanii tura waltajjii tokko irratti ajandaa kan osoo jalqaba irratti quba qabaadhee qabiyyee sana qopheessuu dandeenya. Anyways heerri fedhii uummataa irratti hundaa'eeti kan jijjiiramu malee qaamni wayii gareen akadamii yookiin immoo qorattooti wayii dhufanii walitti murnooti walitti dhufanii qorannoo gaggeessanii kan jijjiiranii miti. Heerri hin jijjiiramin jechuu miti kun heerri baay'ibilii miti. Heerri Itoophiyaa Ameerikaa amma jiru akka 18 jijjiiramaa as ga'e jedhan. Any generation reformii barbaade jijjiirama barbaade. Garuu fedhii uummataa irratti hundaa'uu qaba. Yaa waan adda ta'an hin qabu. Profeesar Maraaraan asirratti yaaduun wal fakkaata dhiyeessanii kufa godhanii jiru jechumaaf ajanda ta'an ta'uu danda'a. Ajandaan itti aanu waa'ee mirga walabummaa pireesiidhaan wal qabatee Itoophiyaa keessatti rakkoo mudataa jirudha. Gaazexeessitoonni ogeeyyiin miidiyaa biyyattii keessatti keessumaa bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti bara 2019 asitti rakkoo guddaa keessa bu'anii jiru. Gaazexeessitoonni 200 ol ta'an waliigalaan immoo ogeeyyiin miidiyaa dabalatee jechuudha gara 244 kan ta'an hidhamanii yeroo garaagaraatti hidhamanii dararaa garaagaraa arganii jiru jechuudhaan barruu African Arguments jedhamu irratti dhaabbanni falmaa mirga walabummaa pireesii Itoophiyaa barruun inni maxxanse ni jira. Namni yeroo gara aangootti dhufe gaazexeessitoota hidhaa turan hiikuudhaan gabadhaasa Noobeelii injifachuutti gahe Abiy Ahmed mootummaan isaa yeroo ammaa gaazexeessitoota akka basaastotaa fi yaaddoo ta'aniitti ilaaluudhaan gaazexeessitoota hidhuu dararuu fi ajjeesuu irratti fuulleffatee jira jechuudhaan himateeti jira dhaabbanni kuni. Biyyattiin gama kabaja walabummaa pireesiitiin bara 2019 sadarkaa irra turte irraa konkolaachuudhaan yeroo ammaa haala nama gaddisiisuun toora dhumaarra jiraachuu isheellee gabaasa dhaabbata Reporters Without Borders bu'uura godhachuudhaan gabaasni kun wanti inni eeranii jira. Bara 2019 keessa sadarkaa 110 irra turte jedhama. Sadarkaan kunis kan dinqisiifatamu miti biyya rakkoo keessa turte ta'uu sadarkaa mul'isudha. Bara 2024 ammoo waggaa 5 booda jechuudha sadarkaa 141tti gadi mucucaatteeti jirti. Kun bulchiinsi Abiy Ahmed jalatti biyyattiin gama walabummaa pireesiitiin of duuba konkolaataa jiraachuu backpedaling on press freedom jedha. Kan argisiisudha jedha sadarkaa kanaatti gadi mucucaachuu isheetiif immoo sababoota jechuudha wanti inni eeru ni jira. Cufamuu miidiyaalee dhuunfaa fakkeenya OMN fa'aa kaasuudhaaf inni dandeenyu OMN cufanii dhiitanii biyya baasaniiti jiru. Inni lammaffaan hidhaa jimlaa ogeeyyii miidiyaati. Ogeeyyii OMN dabalatee hedduun yeroo garaagaraatti hidhamaa turanii jiru. Hidhamaatis jiru.
Sadaffaan haleellaa qaamaa fi koornaa ogeeyyii miidiyaa irratti raawwatamudha. Afuraffaan dhiibbaa bifa garagaraan gaazexeessitootaa fi ogeeyyii miidiyaa mudatu kan hedduun hojii isaaniillee akka dhaabaniif yookaan akka biyya gadi lakkisanii baqataniif illee sababa ta'edha jechuudhaan ibsa dhaabbanni kuni. Gabaasa kana ministeera Abiy Ahmed aangoon fuulduratti wayyaanee wantoota gurguddoo isiin itti hoomatamaa turte addunyaan ittiin maqaa nyaachaa turte keessa tokko press freedom wal qabateet. Press freedom warra dimokiraasiin bulu warra aadaa dhugaa biyya keessa waan salphaa miti. Warra akka Isaayyaas Afewerqi warra akka Itoophiyaa hawaan akkana aadaa akkanaan baratin hagama mata qawweetii yaaduuf ammoo is not a big deal jettee ibsuu dandeetta. Bar wayyaanee Itoophiyaa is the worst jailers of journalists jedhan akkuma amma kan ibsa turani gaafasi gaazexeessitoota gamma wayyaaniinis jedhanii riikardiin jiru 17 lakkoofsi isaanii. Waggaa 27 gaazexeessitoota olaanaa 20 hiite jirti jedhan. Bara muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed gaazexeessitoota 200 waggaa 5 keessatti dham jechuun biyyattiin kisaara wayyaanii gis tokko wayyaanii gis tokko wayyaaneen bilchiginaa wayyaanee cubbuu hedduu irra dhiitti jedhetti ibsuu danda'a. Ibsi kun kabaya guyyaa walabummaa pireesii qacaamsa gaaf sadii kabajame ilaalchisuun gareeni Itoophiyaa gaazexeessitoota Itoophiyaa ta'a rakkoo gaazexeessitoota darbanii irratti barreessitu waan kana dubbatte Itoophiyaa gaazexeessitoota miidhama jiraachuun qaamolee garaagaraatiin himama ture CPJ dabalatee Reporters Without Borders dabri immoo garee mirga namoomaatiif falmite Amnesty Human Rights Watch fan cufti dabala hundi isaanii Itoophiyaan gaazexeessitoota miidha jirti rakkoo jajjabduu irraan ga'uu jirti jedhanii macha turan akkuma ye'uun jedhe Reporter Without Border 2019 Itoophiyaa sadarkaa 110 gubbaa ka'ee jira. Biyya 100 dhiyaate keessa 190 akkasitti universal degradation kan mallatteesse biyyi 200 keessa 110 waggaa 5 keessatti ammoo dachaaga sadarkaa 30 gadi mucaatam 141 keessa gubbaatti argamti. Rakkoon gaazexeessitoota gubbaa gaan jedha akkuma ye'uun jedhe miidiyaalee walabaa cufu miidiyaaleen hedduun Itoophiyaa keessa cufamanii jiru mootummaan Itoophiyaa tanin fudhatu miidhaa qaamaaf saalaa hidhaa rakkoolee biroon kaasa akka fakkeenyaa jedha rakkoon nu jentuun dhugataachuu gabaas dhiyeen kana gamtaan imbaasoti Finfinnee teessoo godhatan gamtaan G7 biyyoottan akka United States of America, United Kingdom, Canada, Japan, Italy, France minam jedhan kun gaafa guyyaa walabummaa pireesii ilaalchise Itoophiyaa mirga gaazexeessitoota sarbite gaazexeessitoota miidhuu jirti jechuun ibsaatuun isaan yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa fudhatee illee beeku borillee fudhatu gaafas illee fudhan. Na caala nama addunyaarraa mirga gaazexeessitoota kabajin jiruu jedha ministeera Yaajala ibsa seeni. Bara wayyaanee gaazexeessitooti 20 waggaa 27 hidhamanii bara Dr. Abiy Ahmed gaazexeessitooti 200 hidhamanii sun keessa 2 jeeffamanii jiran baay'ee Daawit Kabbadee gaazexeessa TV Tigraay gaazexeessa OMN Hawallagatti siisa fida namni gangadhuma so dhugaan lafir jirtu kan fakkaatti mormachuun sobuun amaluma biiteennaati aganum jedha sirraalee tabish. Yeah, by the way, wanni guguddoon lama keessuma dhiibbaa gaazexeessitoota irratti dhaqqaban keessa waan haaraatti fakkaata sexual abuse. Itoophiyaa keessatti I think turee jira garuu bara wayyaanes turee jira. Haleellaan koorniyaa gaazexeessitoota Oromoo kan maqaadhaan yaadannu asirra miidiyaa gubbaatti maqaa eeruun feene jiru haleellaan saalaa akka irratti raawwatame dhiibbaa jajjabaa jala turan. Kun bara kanas raawwatamaa jira baay'ee nama gaddisaa iddoo itti qaanfachuu qaba gareen bilisiginaa inni lammaffaa kan baay'ee na ajaa'ibee fi iddoo nama gaddisiisu haleellaa diroonii waajjira televiziyoonii tokko irratti raawwatame dimsa wayyaanee gubbaatti haleellaan diroonii raawwatamee jira yeroo waraanni Tigraay ture so no masjida yu church ni raawwachaa ture TV station gubbaatti dirooniin darbatamee jira seen Afrikaa keessatti kan jalqabaatti waraana Afrikaa keessatti nutti fakkaata akka gabaasa kanaatti waan haaraadhaan pirezidantiin mul'ate waan hin beekne egaa gaazexee hidhaawwan waliigalaan raawwataman 2019 kaasee haga 2024 bara keessa jirutti hidhaawwan 244 dha. Baay'inni gaazexeessitoota hidhamanii 201 dha. Gaazexeessaan tokko irra deebiidhaanis 2-3 kan hidhames waan jiruufi irra caalaa hidhaan kan ammaatee ture immoo bara 2021 keessadha. Bara waraanni Tigraay turedha. 2019 keessa hidhaan 25 raawwatamee jira. Ogeeyyii miidiyaa 24 irratti raawwatame. Bara 2020 hidhaa 71tu raawwatame. Ogeeyyii miidiyaa 62 irratti jedha. Bara 2021 58 hidhaa 58 ogeeyyii miidiyaa 53 irratti 2022
46 ogeeyyii miidiyaa 42 irratti 2023 hidhaa 40 ogeeyyii miidiyaa 37 irratti bara kana keessa hidhaa 4 raawwatee jedha. Kuni Afrikaa keessattuu lakkoofsa olaanaadha jennee fudhatuu dandeenya waggoota walitti kumuleetivii isaa yoo ilaallu. Sub-Saharan Afrikaa keessatti biyyoota akka malee ogeeyyii miidiyaa hidhan fi dararan keessaa Itoophiyaan lammaffaa gubbaa jirti natti fakkaata. Ijipti moo Eertiraan ta'an jirti. Kanaan guluu dandeenya. Wanti addaa ani arge gama kootiin bara wayyaana keessas hidhaanii tureeti jira. Lakkoofsaan heddummachuudhaan bara bilchiginaa keessa lakkoofsaan heddummachuudhaan olitti duraan haxiqqaatoo guddatu miidiyaaleen alaa haga tokko kabaja qabu beekte. Amma bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti miidiyaalee irratti holola garaagaraa holola jibbiinsa garaagaraa maqaballeessii garaagaraa oofu nama fakkeenyaaf CNN fa'a irratti hiriira ba'ee ture uummanni magaalaa Finfinnee ba'ee balaaleffataa ture. Miidiyaalee irratti holola oofu gama raayyaa sooshaal miidiyaa ijaare fa'iin jechuudha. Maqaa balleessu OMN irratti irra deddeebiidhaan wanti kun yeroo inni deemu hin argina. Fudhatama dhabsiisuudhaaf yaaluu hidhuu gaazexeessitoota miidiyaalee alaallee dabalatee jechuudha. Hidhuu akka biyya hin seenne ittisuu biyya keessaa ari'uu kun waan mootummaan Abiy Ahmed nu argisiisedha jechuudhaaf hin dandeenya. Waliigalaan dhiibbaan gaazexeessitootaaf ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa mudatu bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti akkaan dagaaguudhaan wal qabatee jijjiiramni bara 2018 biyyattii gara ifaatti oofuudhaaf danda'a jedhamee abdatamee ture. Gatachuusaa eera gabaasni kuni dhiibbaan gaazexeessitoota biyyattii akkasumas ogeeyyii miidiyaa biyyattii mudatu kun sadarkaa barbaadamutti ba'eellee dhageetti akka arganne xiyyeeffannoo akka arganne ibsa. Kanaaf ammoo manneenuma miidiyaa ogeeyyiin isaanii itti hidhaman rakkoodhaaf saaxilaman dabalatee qaamoleen silaa sagalee ta'uudhaaf qaban dhimmi kun akka inni fala argatu xumura argatuu fi iyyachuudhaaf qaban dhimmicha xiyyeeffannoo dhoowwachuu isaanii faallee akka qeeqaatti ni kaasa. Biyyi walabummaan pireesii keessa hin jirre biyya toora dimookiraasii qabattee deemuudhaaf dandeessu waan hin taaneef sarbamni walabummaa pireesii irratti fuulleffate Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru kun xumura akka argatu waamicha kan itti dhiheesse ture. Gabaasni kun waliigalaan Odeessaalee keenya har'aatiin dhimmoonni ilaaluudhaaf filanne kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork guyyaa itti aanuun walitti deebinaa waan waliin turtaniif galatoomaa.